baraaramuuf gara Xaaliyaanitti baqate. Ergasiis Roomaarraa bakka waggaa dheeraaf jiraate Kanaadaatti godaane. Yeroo mootummaan ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u Elemoo Alii, Qamar Yesuufii fi Abdurrashiid waliin Kanaadaarraa gara biyyaatti dhufani. Qabsoo irratti qooda fudhachuuf kan dhufeen Hoogoo Banaa waayillan isaa wajjin waajjiruma gulallee turanis booda keessa haalli akka yaadame ta'uu diduun yeroo abaa'uun mootummaa ce'umsaa keessaa bahee isaanis Kanaadaatti deebi'an. Nuhun leellisaa tokkummaa nama qabsoo Oromootiif umrii isaa kennee jiraatedha jechuun ibsuu hiriyaan isaa yeroo dheeraa obbo Abdoolishoon. Jaalalli gartee saba isaatiif qabu. Saniitu isa kana halkanii fi ganama hin teessi. Yeroo boodaa gaafa biyya kanaa deemu adilleen gartee akka saahibaatti biyya kanaa deemin taa'ee jiru jiraadhu asitti hundi waan dandeessu gurruun dandeessaa. Lakkii naan jee lakkii akkalaas biyya kanan taa'u maaliif as hin teenye jennaan uummata kiyyarraa fagaadhee as jiraachuun barbaadu jee akkasaas irraa deemeeti Eertiraallee dhaqee guutakka waraana bilisummaa Oromootiif isa keessatti argamee. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaala fayyaa irra jiru artiist Dr. Alii Birraa hospitaalatti argamuun gaafatan. Artiist Dr. Alii Birraa yeroo dhiyoos dhukkubsatee hospitaala waliigalaa Adaamaatti yaalamaa jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota torbanoota dura hiitee turte gariin gadhiiste. Rogeessii fi gaazexeessaa Iyyaaspeet Tasfaayee har'a waaree yeroo gadhiifamu gaazexeessituu Maazaa Muhammad kaleessa gadhiifamte. Gaazexeessaa OMN Abdul Salaam Hassanii fi Itoophiyaa Insight Ermiyaas Tasfaayees kanneen gadhiifaman keessaayi. Mozaambiik nama garee bineensota ajjeesuun qaama isaanii gurguruun dursuu hidhaa waggaa 30 adabde. Bara odeessaaleen gaggabaaboon hanganu. Amna dheeraa jireenya baqaa Jibuutii, Saawudii, Xaaliyaaniif Kaanaadaa fi hojiilee aartii barkurneewwan 3 gameessa muuziqaa Oromoo Nuhoo Muhammad Goobanaa keessatti miiltoo isaa akka ture artiist Elemoo Alii Nuhoon saba Oromoof dirqama fedhaan ofirra kaahe mara nama haalaan bahee darbee jedhe. Abjuuf kaayyoon isaa tokkummaa fi bilisummaa Oromoo arguu ture jedha artiist Elemoo Alii waa'ee Nuhoo BBC'tti yeroo himu. Jalqaba kan hin gaafadhe boqochuu isaatiin miira itti dhaga'amedha. Jaalalummaa fi amna dheertuu waliin turre karaa dheeraa waliin dabarsaa dhufne keessaa keessa biyya tokko dabuun baay'ee natti gamaa darbee kan mataa godhuu fi guddaa hojiin inni hojjetee fi tattaaffiin uummata keenyaa godhee hundi calaqqisaa taatullee haa ta'u immoo buleessa keenya dhabuu irratti hedduu baay'ee takka natti dhageenyaa jira jechuudha. Kan jalqaba wal bartan Jibuutiitti jalqaba irratti hojiidhuma aartii kana keessatti wal bartanii? Aartuma keessatti wal barree afaan Oromoo guddisuu irratti jechuudha. Muuziqaadhaan ta'ee yadaleedhaan sirbuudhaan gaafa Jibuutiin immoo Suudiitti ka'een waliin sirboottan isaatillee waliin hirmaadhe. Albamni isaa ka jalqabaa 1977 bahee? 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa fudhattu warra achirratti hirmaate jechuudha gammachuu bilisummaa Jibuutiitiin. Sirboota isaa ka jalqabaa keessaa yaa galaana ka jedhu irraa atii fi Nuhoon muudannoo akka qabdaniin iyyaafadhee nutti hime. Yaa galaana jiru fuuteen namaan deemtaa fedhiitii yallaaltu tanteetiin deemtaa sirba sun walumaanii waraabne jechoota silaajaa musun keessaanis akka warra raaguutis ta'e yeroo sun waliin nan dubbadhe noo sirbi kun deebee zamanni kun jijjiirame nutti as garagaluun ooluufirraa waan kana yoo dhiiftee wayyaan jeenu. Isa sun gaammaan tana osuma deemuu baatii 3 hin taane akkuma jeesunitti roobni jabaan roobee akkuma wanni itti gubbaarraa roobni itti seenee jechuudha itti seenee akkasitti galgala walakkaa dhufee olaanadha jechuudha magaalaa Riyaad jechuudha sunuti. Nuhooni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee akkamii bahaa ture dhiyeenyatti waan beektuuf akkamiin ibsita? Akkiniin itti ibsu falmata dhala ilma namaa tokko lammata haaluma jireenyaa kana keessatti falmii qabsoo uummanni Oromoo yookaan roorroo isaanirra gahaa turee fi dirqama lammummaa kan bahuu qabu irratti kaartiitti firra kaa'ee ajaja nama tokkootiin ala ifiin irratti murteessee sirba nama kaasu kan nama dammaqsu kan nama hubachiisu uummata Oromootiifis
fakkii loogoo ta'uu isaatiin murteessee jechuudha nama tokkotti. Maaliif jennaan hojiin inni dalage hundinuu yeroo sunitti uummata Oromootiifis barbaachisaadha. Wantoota waliin sirbitan keessaa wanta sibiratti hafee kunoo miira kee keessaa hin baane waan akkanaa isa kamtu jira? Guddaan gaafa 992 sun gaafa dirqama lammummaa nutis fudhannee qabsoo gara dandeenyuun gara aartiitiin uummata keenya qopheessuu irratti qooda keenya ni baanna jennee wal qabannee nuti nama 3 nama 4 taane wal qabannee Oromiyaa dhufne jechuudha. Yeroo dhufne bara ce'umsaa jechuudha. Bara ce'umsaa ta'e waliin dhufne sirbi sun gaafas ba'e jechuudha. Sirbi tokkummaa faarsu sun? Tokkummaa sun shoora guddaa taphatee. Wanni Nuhoon jireenya isaa keessatti gochuu arguu barbaadu wanni 2-3 maal ture? Guddoon fedhiin isaa kan duraa tokkummaadha. Tokkummaa uummata keenyaa bira dabree gaafa Afrikaatiif illee fuulletti nama barbaadu duraa tokko. Kanaaf tokkummaa keenyaa fi nama bilisummaa mataa isaa qofa osoo hin taane kan saba isaatiis. Gizee takka illee du'aan inni godhatu bilisummaa saba isaati. Nagaya tokkummaa jaalala jeeqamni tokko kun jirratti sila akkas taate gammachuun isaa kan qabdu rabbi waliin wanni yaadne hundinuu nu haguutuun jaalis nama biyyaanii. Artiist Nuhoo Mahammad Goobanaa jiruu isaa biyya Kaanaadaa dhiisee gara Itoophiyaa erga deebi'ee waggaa 10 ol ta'eera. Waggoota muraasa darban garuu rakkoo fayyaa jabaa isa mudateen socho'uu dhabuun manatti hafe. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa bittaa mana jireenyaa Nuhoo qindeessaa turte waggoota 4 darban itti dhiyeenyaan jireenya Nuhoo ni beekti. Barri isaa gara dhumaa maal fakkaataa jedhe gaafadheera. Ani Nuhoo sirboota isaa dhagahaa nama guddateedha. Sirboota isaa mata dureewwan garaagaraa quuqama Oromoo, jaalala, tokkummaa, alaabaa, dubartii hunda faarsee hunda isaa dhageeffachaa sirboota isaa namoota bal'inaan beeksisa nama tokkodha. Kanarraa ka'uutiin egaa hojiin inni hojjete hojii guddaadha. Inni hojii guddaa argatee gara dhumaarratti egaa akka inni hojjeteen yeroo boqotee yerootti taa'ee haara galfatu sana sirboon argatee boqotee jechaadha. Jireenya isaa Oromoof kennee jiraate nama kana immoo nu gargaaree kan jedhurra. Namoonni seenaa fi hojiiwwan isaa beekan dhugaadhuma birmatanii fi mana har'aa reeffisaa keessa boqotee borummoo keessaa ba'uuf jiru kana binneefi jirra. Waggoota muraasa darban dhibamee yaalarra ture. Yoomii jalqabeeti kan maatii yookaan maatii wajjiniin dhiyeenyaan isaan hordofuu ka jalqabdee wal'aansaa wajjiniin bu'aa bayiiwwan tures waan muraasatu irraa nu himte. Egaa ni waggaa 4 asin isaatti baay'ee maatii ta'ee egaa tutturee argus wal quba qabaachaa turre. Torbee lama dura yeroo dahee na gaafachuuf maatiin gaafa dhufanii bilbilaan na dubbisee ture amma fayyinaan jedhee ture. Waggaa 4 asin ta'a. Sana keessatti egaa mana yaalaatitti inni deddeebi'aa yeroo adda addaatti hin ciisaa baay'ee dhukkubsatee ilma fayyaa. Maalidhaa aarii qabaa dhibee narbii qabaa sukkaarri isaa baay'ee dabalee haalli Oromoon keessa jiru kunis baay'ee gaddisiisaa yeroo jijjiiramaa sanan baay'ee gammadee ture. Akkamitti sirbite tokkummaa kana jedhee gaafaan gaafadhuuni waan Oromoo kanatu mataa dhukkubseedhe guyyaa tokko numa yaada maalumatu uummata kana walitti fide jedhee gaafa yaadu tokkummaa kan jedhu kun natti dhufeedhe. Kanaaf ani lallabee dadhabee gaafan dubbachuu dadhabu Oromoontu walitti dhuftee jedhe. Kanaaf baay'ee gammachuun qabaa jedhee natti hime. Sirba isaa keessaa immoo sirba haadhaaf sirbee akka jaalatu gaafa biyyaa bahu Jibuutii irraan gaafa deemu haadha isaatti sirbee otoo gaafa deemu haati isaa lubbuun hin jirtu. Kanaaf otoo waliin argin akkasumatti baqqoo irratti na jala hambrii taate kanaaf sirba koo keessa sirbaadhaaf sirbeen jaaladha dheessinatti kaasee ture. Biyya alaattis yaallamuuf yeroo adda addaatti gaafatamus ani hin barbaadu biyya kootiin deemu asumatti duunaa wayyaa asumatti yoon xeena addaamiitiin buna dhugee fayyaan biyya kootitti jiraadhe biyya kooti irratti yoon awwaalanii naa wayyaa jedhee mana yaalaa biyya alaattis yaalamuu akka hin barbaannedha kan dubbataa ture jechaadha. Gaggeessaan isaa ka xumuraa yoom ta'a? Sirni gaggeessaa isaa akkam ta'a? Waa'ee kanaa waan muraasa. Sirni gaggeessaa isaa haala sadarkaa isaa eeggatee fi inni akka Oromootti immoo bareechinee awwaalcha isaas haa tolchinu jennee waliin marannee jira. Artiistoonni jiranii nama kana sirna addaatiin bakka Oromoonni bal'inaatti argaman isteediyeemii Adaamaatti ganamas gamtaa goonee fi sana booda maarshaal baandiitiin bareedee akka gara sirna awwaalchaatti akka deemuuf yaadamaa jira jechaadha.